السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في داوتوتا فريم مان أكن جرتو نجني كينيا بكا جرتو تسنجهو أما سردي بني بكا وجا رمضانات إسنجي سنين جنة كنو حتى عبدوسي دكتور عبدوسي ميمي ومتكنا يبيسي وانا راح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندم تكيسن أردفتوني كبجمتوني أسجل الترجمتنو خا فريمان جل الترجمتنوس kan ana jalatti sargamtanu baga waggaa geessan isiniin jenna kunuuga har'a waahiduma ramadana kanarraa waan tokko wal yaadachiisuudhaafis ergaa waliif dabarsinu asirratti khara firiimaaniin nu hordofaati like subscribe godha nu hordofaa isiniin jenna hayye baga nagaan dhuftan okay baga nagaan nu eedani har'a wantan asitti doktor Abdusee qabadee dhiyaadheef wantoota tokko irraa haasawuu barbaadeetanii Abduseen hawaasa kana biratti nama kamii akka ta'e isin agarsiisuuf malee waa biraatii miti ammas immoo qabxii lamarraa isinii kaasuuf qabxiin tokko waa'ee sooma kana keessa jechuudha obboleewwan keenya amantaa kiristaanaa hordofan jechuudha akka isaanii ummata bira wal bira dhaabbatanii wajjiniin nyaatanii wajjiniin dhuganii jechuudha akka isaanitti dabarsaaran inni lammaffaan immoo YouTube ustaz Kenya Raya Bamacha beekte beekta allan been share godhaa fi YouTube te akka isaan jalatti jajjabeessaaran ijoolleen kuni nuti oromummaa namummaa biyyummaa walitti qabna malee ijoollee kana wajjin tarii amantaa walitti qabuu dhiisuu danda'u kanaaf akkaataa namni wal jaalala namummaa akka inni itti cibsee jiru asirraa haasa'uun barbaada meemiyaatis wanta jettu jiraate wanta irraa taajjabde jiraate akkuma beekamu soomni kun gaafa dhufu waan gaggaarii fidee dhufa amma waan baay'ee jijjiirama guddaan dhufee jira akka sooma kanaatti fakkeenyaaf soomni kun rahmata ji'a rahmataati ji'a magfiraati akkuma jedhamu ummata ergasii gandummaadhaan wal arrabsa kan ergasii akka waan diinummaatti sababa siyaasaatiif wal arrabsaa oolu koomentii irratti feesbuukiin amma waan nama gammachiisu qofa argita waan rabbiin dubbatama ummanni ergasii wal lolee afootu walii jedheeti waan gaarii waliin haasaa muslima kiristaana jedhu hundinuu wal kabajee jiraata Facebook kana yeroo seentu akka nama maskiidha jiru wayisitti fakkaata kan ergasii waan argeen gandummaan laaqame jedhu keessattuu ijoolleen baay'ee kaaniin kabaja guddaa qabuuf ijoolleen kiristaanaa asirratti kabaja jirrenuuf qaban ibsuu barbaadu sooma kan keenya akka waan ofii soomaara nuti nu waliin waan nuti poostii godhu waan waa'ee amantiitii wal qabu namni jara jiru muslimni jara jiru akka arganuuf share godha akka jiranu baay'ee jira jarrillee waanuma qoosa adda addaa nu wajjinii waan nama bashannansiisu wama sooma kanaa wal qabatu malee waan amantaa keenya qeequ waa'ee sooma keenya qeeqee walitti nu buusu dubbataan jiran baay'ee immoo wanti dinqisiifachuu barbaadu nashiidaa ustaaz Raayyaa Bamacaa YouTube irra fe'anii jiran sana yeroo ilaalu ka subscribe godhu ka share godhee Facebook ofirra gadhiisu koomentiin jarri barreessanullee hedduu tokko akka jarri bakka kabajaa ummata amantii kanaatiif qabanu maaltu kana godhe soomni kun dhufuun ummata jaalala onni isaa keessatti biqilche soomni kun jaalala waan ta'eef akkuma kanaan immoo ji'a kana keessa waan gaggaarii akka dalagannuuf nu kakkaasa rakkataa baay'ee jira ummata waan nyaate waan itti faxaru har'a yoo faxare borin maal faxarii godhadha jedhu jira sanuummoo dhukkubni kun dhukkubaa duniyaa yaaddesse gadi bahanii dalagachuun hin jiru akka ergasii kan dhaqee wajjii humnaa hojjetee maatii isaatiif hunda isaa jiraachifatu har'a gabbee hojjetachuu hin danda'u keessattuu warra rabbiin fayyaa nuu kenne keessattuu carraa biyyaa bahuu kana biyya ormaa hojjetachuu nuu kenne maatii keenya kan biyyaasa ta'u rakkataa ollaa keenya jira maatii ofii qofaa miti sooma kanaan khayrii guddaa siif herreegama waan ta'eef yoo maatii kan keetiif 10,000 ergita ta'e maatii ollaa keetiitiif ollaa kee jiran rakkataa ollaa kee jiran yoo 2,000 ergite 500 illee taate gammachuu guddaadha gammachuu gaafa immoo namni rakkataan tokko gammadu argitu isa ofii keetii argatte gammadu siif caala kanummoo ajireen ixifiidhaan sii lakkaa'ama beeyta sababa kanaaf sooma keessa waan gaggaarii haa hojjetu asirratti wantummaa yaadatamuu qabu amma yooma kaanii biyya alaa ta'anii ijoolleen 5,000 maatiidhaaf erganii ni eebbisu maatiin haatis ni eebbistii fayyaa argadhu rabbiin umurii keessiif naafa dheeressu maal jedhan abbaanis akkas garuu 5,000 sanarraa yoo 500 illee ollaa dhabaa wayitiif haadhayyeessaa wayitiif yookaan ilmaa yatiimaa wayitiif yoo kennan jarri sunis eebba jalqabu eebbii kan maatii qofaan jechuudha kan ollaatis kan biyyaatis ollaanis maatii waan ta'eef eebbachi argataa asii argachuu jechuudha kana jechuun maanni namummaa irratti hundaa'amee namni hamma danda'e namummaadhaaf wal gargaaru jechuudha wanta biraatiin kanaaf nuti hamma dandeenyu jechuudha warri biyya alaatillee horii qabaatanii biyya keessanitti ergitanii maatii keessan jiraachisaatanu
hiree kana rabbitti isinii kenne waan ta'eef namoota harka qalleeyyii yookaan yatiima ta'anii yookaan haadha hiyyeessaa ta'anii abbaan manarraa du'ee ilmaan 3-4 guddisaaraan jiran waan akkanaati kan yeroo kana baay'ee barbaachisu. Maaliif gargaaraa hamma dandeessan bira dhaabbadhaa. Yoo man qabaanne immoo yeroo bilbiltanu gaafadhaa dawwalaati. Abbaan abaluu sun fayyaadhaa jira jajjabaataattu jedhaanii namni sagalee namaa dhaga'uu barbaada. Abshirran jettuun abshiriin iyyuu waan hunda caala nama gammachiisa. Maaliif amma yeroo kanatti rabbiin balaa guddaa gabbuusee jira. Erga soomni dhufe immoo uummanni tasgabbaa'ee jira. Dhukkubni kun baay'ees nama yaaddesaan jiru. Namnis du'urraa hir'ate. Alhamdulillah. Kun nuti waan guddaadha. Yoo amma rabbiin dhukkuba kana deebisee nutti deebisa ta'e waan qabnu kanaan khayrii amma sooma kana keessa dabarfanne rabbiin immoo irraa si tiksuu danda'a. Amma khayriin ati tokkittiin hojjettu isa ergasii yeroo kaanii 10 xixiidhaan si lakkaa'ama. Yoo ati saddaqatti kumni 10 ati har'a kennatu 100 ta'ee siif herreegama. Yeroo kanatti waan gaggaarii hojjennee rakkattoota keenya bira dhaabbannu. Muslima qofaa miti kanatti bira dhaabbattu rakkataas ta'u. Ollaa kan kee kiristaanii rakkataa waan nyaatu hin qabne yoo jiraatti gargaaruun ati namummaadhaaf nama gargaarte sawaabni kan si herreegamu akka namummaatti jechuudha. Amantaa qofaa wal adda baasanii inni kun amantaa koo hordofaa inni kun kiristaana muslima otoo hin taane nama namummaa isaatiif rakkataa ollaa kee jiru yoo gargaarte ajiriitti argatta. Gammachuun namaa immoo yeroo namni gammadu arguu waan akka nama godhu nama kennatutu beeka jechuudha. Fudhachuurra kennuutu nama gammachiisa waan ta'eef. Sooshaal miidiyaa kanarra suuraa baay'ee ajaa'ibi tokko yoo argiteetta ta'e feesbuukii koo jala sheer godheen ture. Suuraan sun maal beektaa nama 4 turanii namni 2 garanaan ta'anii ijoollee musliimaati namni 2 akkuma ta'anii ijoollee kiristaanaati. Ijoolleen suni akka nama tarii jaraaf jedhanii nyaata dhiisanii oolan jechuudha beektaa. Jaraa wajjin ta'anii faxarsiifataa jechuudha. Kun maal agarsiisa beektaa? Nuti hamma jirutti jibbaa addunyaa kanarra faca'ee kana jaalalaan moonee jiraachuu agarsiisa. Balaa nama dhufee otoo uummanni akkanatti wal jaallatee itti fufee durumaan wanti balaa kana nutti fide dhukkuma amma addunyaan dawaatti dhabdee cinqamtu kana fide fasaada adda addaa sharrii walitti yaadu ansi bira taa'etan dudubba kee dhaqee intalisi jedha. Ernan si bira jiru sin faarsaa ati anarramaa guddatten jedha. Otuu walitti naafaan hafee kana wal jaallanne amantiidhaan wal qoqqooduu dhiifne gandaa wal qoqqooduu dhiifne. Akkuma amma soomni kun dhufee qalbii keenya seexana nurraa jedhame bar seexanni nu waswaasu kun akkuma kana qalbii keenya injifannee sooma kanaan waan gaggaarii qofa irratti hundoofne rabbiin iyyuu nuuf araaramuu danda'an jedha. Akkasi. Seenaa keessatti ta'a jedhanii bara waggaa kanaati intala tokko biyya intalma keenya ijoollee Oromooti hiriyoota numa bira jirti ammumaayyuu intalli kun akkuma dhufteen asitti yeroo soomaa kana dhufte. Yeroo soomaa kana dhufte intalli kiristaana beektaa. Ijoolleen warra musliimaa walitti nu qabdi. Ijoollee baay'ee walitti qabdee manatti waamta. Kottaa jedhamee mana eessa dhaqaaruu hin barrean. Hin deemne yeroo deemnu intala haaraadhaa dubbisee bakka nagaan dhufteedhe isiidha kan faxarii hojjettee uummata kana jechuudha. Uummata baay'eedhaan faxarii hojjettee mana keessatti waamtee wajjiniin taa'amee faxarama. Agartee isiin kiristaana amantaan qabu garuu hiriyoota waan ta'an jecha namni hamma wal jaallatu qaba. Garuu namootni amantaa gidduu galee inni musliima ta'e kiristaana jibbu inni kiristaana ta'e musliima jibbu bakka amantaa kanatti otoo walirraa dhaabbatee hin jedha. Maaliif? Ani wanti hordoftoota amantii musliimaatiif dhaamu ijoolleen tokko anumaan dabalatee jechuudha. Hedduu wanta kana dhagahuu qabdu bareechitanis itti fayyadamuu qabdu. Uummanni kiristaanaa kun hedduu nu kabajaa. Sooma kana keessa illee ta'ee duraan illee nu mirkaneessaa jiru. Nutis akkuma jarra amantii keenya nuuf kabajan akkuma nuti amantii keenya jaallannee gaafa nuuf kabajamu gammannu jarri illee gaafa nuti kan jaraa kabajnee fi akkuma kanatti kunuunsine namni waan barbaadetti amanuudhaan mirga qaba. Jaallatee amane ati amantii isaa kabajiif kan kee jaalladhu inni illee siif kabaja akkasitti jaalalaa waliin jiraachuun gaariidha waan ta'eef inni kiristaana kan azaabaati inni musliima akkana jennee wal jibbina jechuun waa tokko nu fayyadu. Rabbitu beeka waan ta'eedhaaf hundinuu waan itti amane qaba na fayyada kan isa kan kootu sirriidha isa kan kootu sirrii situ beeka garuu amantii waliif kabajnu akkuma jarri amma sooma kana keessa jechuudha nu wajjin soomuudhaan waamanii nu faxarsiisuudhaan nutillee gaafa jarri kan jiraa qaban akkasitti kabajnu. Gaayaan bishaanii kan sibiratti dhuguu saalfatu jira. Bishaanii maaliif ol fudhatee yoo asii argaaraa ta'e yookaan fudhatee kee sibiraa kutaa galaa yookaan immoo hin dhugu.
faayee muddamee bakka itti dhugu bakka qophaallee yoo argate dhaqee dhuga malee sibiratti bishaan dhuguu yookaan nyaata nyaatanii qalbii kee cabsuu waan hin taane sirratti yaaduu waan sooma kee cabsu guutuu isaa sirratti haasa'uu kan hin barbaanne ijoollee kiristaanaa hiriyoota kiristaanaa baay'ee miidha. Kana jechuun nuti bakka kanatti amantaa isaanii kabajnee jaallannee fi kabajnee fi akka isaan itti keenya kabajaaran kana kabajnee fi jiraachuun murteessaadha. Maaliif nuti nama waan taaneef nama waan taaneef jibbaa balleessinee jaalalaan wal moonee jiraachuu dandeenya. Addunyaa kanarratti kan gatii guddaa qabuu fi kan jaalala kan gatii guddaa qabu kan bitamee hin argamne jaalala waan ta'eef jaalala rabbii tola nuu kenne kana nuti tola walii haa kennu. Maallaqatti jijjiirachuu dandeenya. Maallaqatti jijjiirachuu dandeenya waan ta'eef tola walii kenninee wal badhaafnee addachee kanarratti walitti tollee jechuudha. Dhaloota boriitii fi waan guddaa tokko dabarsinee darbuu qabna. Galaa borii kaa'uudha. Inni biraa gara yuutuubii raayyaa yeroo dhufnu hundumti keessan yaa biyya. Namni kun waggaa 30 akkas waggaa 33 akkas jechuun waggaa 32 isa kana malee waggaa 32 tola rabbii takkaa yuutuubii irra tun fa'iin takkaa yuutuun fa'iin jedhu nama biraa itti fayyadamee gaayaa akkanee jedhee gadda intarviyuu yeroo godhu namni manzuumaa fudhatiin sirba baasee sirbuma baasee maaliif jennaan ammayyeessuufanii ammayyeessuufanii jira anu nan beeka nama sirba isaan sana qayyaree sirba godhata maal seersonaa baasee maaliif jedhee gaafannaan ammayyeessuufannaan jedhee naan kolfeetuma dhiisee kanala namni isa hojjetteellee deebi'ee simarratti hojjetee ittiin argataa beete kana jechuun maanni namni kun waggaa 32 fayyaa utuu wanta tokko irraan argateen jechuudha bu'aa tokko tuun argate uummata kana waggaadhaan waggaa somaa akka nama biqilaa facaafatee birraa eeguutti yeroo soomte uummanni raayyaan eegaa raayyaan baanee kana takkaarraa nyaan amma immoo erga YouTube chaanaalii raayyaa abbaa macaa ofiishaa akka duriitti keessattuu wanti baay'ee nama gaddisiisu yeroo kanatti yeroo addunyaan guddattee teeknooloojiin adda addaa bal'atetti kaasettiidhaan akka durii gurguruun hin jiru manni miimoorii illee fayyadamuu dhiisee jira miimooriidhaan waliin daddabarsama jechuudhaafu amma yeroo kanatti namni tokko biyya isa ta'uu shabaqaa hin beektan rakkoo biyya keenya keessaa daataa waayifiidhaan isa ta'uu yuutuubii irratti gaafa fe'u ilaalcha ati achi keessatti ilaaltee fi jettuun ala yuutuubiidhaan ala akka duriitti kaasettii gurgurata achirraa waa argata ofiisitti dadhabeera. Raayyaan kan inni uummataaf gumaachu ofii waa argachuu wantoota taane dadhabbiidhuma isaa sana deebisuu fi qabnaadha malee raayyaa waa fayyadamuu yookiin intiniif miti. Kanaafuu dhaamsin ijoolleedhaaf qabu akkuma feesbuukii koorratti isiniif dhaamaa ture buuftanii viidiyoo isaa wanti isin fayyadu hin jiru feesbuukii irraa peejii irraa waa tokko laayikiin namni sii godhu raayyaan kottaa dhaggeeffadhaa jechuurra dhayxee yuutuubii keessatti ilaalte laayikii gootee fi kaatee liinkii isaa sheer yoo goote namni fiiroonni goote jala jiran achi keessa tuqanii liinkii sanaan isallee fayyada. Mee warra kaan ilaalaa warra habashaallee haa ta'u. Nuumti amma nama hiriyaa yuutuubii gootii qabudha. Nan ilaalee raayyaa abbaa macaa Afrikaa jedha maqaan jijjiirame. Gara sanaatti maqaan jijjiirame maqumtan ergasii beeku maquma raayyaa abbaa macaatti jijjiirame natti dhufe. Yeroo ilaalu subscribe xiqqoodha mallee amma kan raayyaan gaa guyyaa lama wayii keessa ol fagaatee uummannis ol gargaaree ol fageessee fi yeroo ilaalu 600 wayii moo maal akkas kun eenyuun yeroo jedhee keessa galee ol deemee ilaalu nama hin beeku nama asirraa kadhataa haasaa ture cumaanii namicha sana hambiroo akkas hundi keessan nu dhaamsa nuti isiniif qabu warra maqaa raayyaa abbaa macaatiin yuutuubii fayyadamu ofirraa of godhaa amma jabaadhaatiin unsubscribe ofirraa godhaatii laayikii gootan irraa deebisaa bulook of jalaa godhaa yuutuubii isaallee jalan taa'inaa namni kun hattuudha dadhabbii raayyaa abbaa macaa waggaa 32 tola nu tajaajilee tokkittii kana isaayyuu barreeffamanni jalatti barreessuuf garaana nyaata adaraa kooppii gootanii hin maxxansinaa gaafa namni tokko kabajaan akkasitti kooppiin godhina isin adabsiisa iddootti dadhabamee jira buuftanii feesbuuk irra gadhiisina asumatti ilaalaa jedhu nuti immoo ustaaza keenya kanaaf hamilee ta'uudhaaf nu wajjin dulloomaa jira nu jala yeroo kana jajjabeessinee bira dhaabbannaa kanaaf buuftanii peejii irra gadhiisinaati laayikii waan adda addaan gadhiisinaa achumatti ilaalaati kan nama dhibu immoo uummanni keenya mee artiistotas haa ta'u warra saba kaanii kaleessa akka carraa yuutuubii keessa galee sarchi godhetee afroo jedhee sabskraayibii 260 wayii qaba. Waan xiqqoo tokkotti gadhiisee guyyaa lama keessa miliyoona 8 ilaalaaf. Raayyaatu amma raayyaa ol mee baay'inumaan hordoftoota amantiitiin isa ta'u. Muslimni Itoophiyaa keessatti baay'ina amantii hordoftootaan muslimaaf kiristaanota Oromoon dhumti qofti baay'ee amma raayyaan caalaa teedii afroo hin jaallatama jedhanii yaaduun hin danda'amu garuu amma yoonaatti namni raayyaa abbaa macaa laayikii godhu viidiyoo isaa nama 2,000 wayi nama 3,000 waan akkasii
uummanni keenya laayikii gochuu hin beektan. Dadhabbina karaa YouTube irraa dadhabbina hin qabna nuti. Nuti Oromoon dhugaanis itti himna maaf wal dhusku wal bira naanna'u daariina naanna'u hin ta'u. YouTube irratti uummanni keenya dadhabaadha gabbu'aadha. Kanumti inni immoo yoo malaale kanumti inni ilaalu wantoota uummanni Habashaa gadhiisan. Kana jechuun maanni fiilmii waan adda addaa malaalaa oolu. Kana jechuun maanni sammuun isaa gara sanatti jallatee hafeera. Amma warra fiilmii hojjetan waan adda addaatiin hatamee hafeera. Haa ta'u malee wanti nu ammas immoo gara ijoollee Oromoo fiilmii hojjetan diraamaa hojjetanutti himuu barbaannu yeroo hojjetan wanta keessan miidhagsaa baasii guddaa fi ispoonsara guddaa gaafadhaatii haala bareedaadhaan hojjedhaatii uummataa dhiyeessaa. Jarri weellistoonnis warri muuziqaa baasattanis muuziqaa irra keessa kash gootanii gadhiiftanii namni naa laaluu didee Oromoon akkana ta'e Oromoon nu jibbeera maal hin jedhina. Dursa isintu artii Oromoo balleessaara tokkoon keessan jechuudha. Warra kaanii miti nama tokko jira maaliif daariina naannoo kanaaf warra akkasii kun akkaataa itti baasan yookaan immoo namoota duraan baasanii jiran weellistoota gaggaarii weellistoota ciccimoo jiranii akkaataa isaa irraa habaratu dura muuziqaa baasuun qofti asuma lamaa ka'ee muuziqaan baasee bakkee kan rafiiguu miti namoota meeqa jira kaayiroon kana keessa muuziqaan baasee jechuudha dachee lafa kan akka Alii Birraa maqaa ballee dacheetti makee artii Oromoo kanaaf uummanni kun guutuun isaa akka inni artii Oromoo irratti jabaatu gochuudhaa fi dhugumaatti qeequun ni ga'a qeeqamanii yoo deebi'an gaariidha. Kanaaf artii Oromoo akka inni hin laafne akka inni hin cabne. Ammallee maatii sabskraayibii godhaa kanas illee firiimaan kana har'a wanti nuti kabajaan isinitti himannu Oromoo mee gize tokko waan nama dhagaha. Daataan hin fayyadamtanuu keessattuu ijoolleen biyya Arabaas ta'u eessa jirtan nu hordofaatu. Haa xiqqaatu namumti 100 yoo nu dhagaye waayifii yeroo raftan wanti kun wiish taayimii yookiin sa'aatii 4,000 nama gaafata. Saruun immoo cufamuudhaaf yeroo xiqqootu hafee yeroo raftanu kabajaaf jaalalaan haa xiqqaatu viidiyoodhuma nuti gadhiifne kana viidiyoo dheeraanis yoo jiraate as jala galtanii banaati lafa ka'aa rafa. Maaliif isin yoo sa'aatii qabaatanii illee ilaaluun isin dabbare nu in wala fayyadnu sa'aatiin akka inni sa'aatii 4,000 nu guutu nu gargaara waan ta'eef adara kabajaaf jaalalaan firiimaan kana yeroo raftanus haa ta'u yeroo immoo yookiin dalagaa qabdanu sammaallee yoo keewwattanii caljettaniituma achirra keessanii dhiiftan hedduu tokko nu gargaaruu danda'a nu gargaaraa dhiillee shamarranirree Oromummaan kana waan gaarii walii hojjechuudhaan khayrii dalagadhaatii akka inni jalaan cufamne lefaatiin isaa waggaa tokko olii yoo amma isin caljettanii ilaaluu diddanii wiish taayimiin kun guutuu fidide waggaa tokko guunnaan hin cufama jechuudha waan ta'eef ilaalaa fi isin jedhaa kabajaan isinitti manna. Okay, of qofaafis miti isinis banadhaa isiniif goona. Bakka jirtan hundumti keessan Oromoo wanti taatan banadhaatii isiniif goona wanta irratti daddabarsan wantoota gaggaarii irratti dabarsaa ergaa gorsa adda addaa barumsa adda addaa waan adda addaa irratti dabarsuu dandeessu waan ta'eef isinis akka jirtan banadhaa irratti hojjedha. Feesbuukii kan irratti xaxamee qabame namni. Feesbuukiin immoo bu'aan qabu. Feesbuukiin immoo amma Habashaan hundisii warra Feesbuukii kun warra YouTubeii namni dhabe hin jiru. YouTubeii namni sabskraayibiin xiqqaatu jatti $200 yoo argatan kan kaffalu Google AdSense dha malee wanti ati daataa ati ilaaltu irraa ceetu wanti tokko hin jiru. Nu hariinoo fayyadamne Oromoo miliyoonni 70 yoo fayyadame nuti itti gammanna. Walumaaf ilaalla. Kan ebeluu laallee kan ebeluu dhiifnaa wayin jiru. Namni baay'ee yoo baay'ate kan koon laalamu inni hafa akkasii hin ta'u. Ani amma sabaan boonii yoo guddise kan kootis naaf laalame waa tokko wanti sabaan boonii laalame kan irraa ceetu hin jiru. Akkasii warra guddisnu galatoomaa. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jennaa ulfaadhaa kun firiimaanidha. Firiimaan subscribe like share gochuudhaan like immoo inni irraa